namni rabbiin qixxaatu hin jiru namni rabbiin fakkaatu illee hin jiru eenyutti na fakkeessitu eenyu wal bukkee na qabduu jedha eenyu wal na fakkeessitu eenyuun wal bukkee na qabduu jedha rabbiin eenyulleen keessa fakkaatu hin jiru eenyulleen keessa bukkeetti qabamee itti ilaalamuu danda'u hin jiru igaltee kanaafuu akkasiin jedhe kana hamaa fi gaarii addaan beekuudhaan laal fakkeenyaaf rabbiin ni beeka rabbiin beekaadha namni illeen waa beeka namni garuu ammoo beekumsi rabbiitii fi beekumsi namaa walqixaa miti rabbiin jiraataadha namni illeen ni jiraata garuu ammoo jireenyi rabbiitiif jireenyi namaadha jireenya haa jedhamu malee walqixaadha miti sigaltee jireenyi rabbiidha jalqaban qabu xumuraan qabu kana maadha jalqaba qaba xumura qaba dabalataan ammoo jireenyi isaadha waan gabaabdu rabbiin sigaltee rabbiin ogummaa qabaa jenna namni illee ogummaa namni rabbiin kenneef jira namni ogummaa qabu jira ogummaan namaatiif ogummaan rabbiidha tokko miti garuu ogummaa qabaatu keessatti laal ogummaa ni qaba jechuu keessatti jecha kana fayyadamuu keessatti tokko lamaanuu ogummaa jedhama lamaanuu beekumsuma jedhama ka rabbiillee beekumsa jedhama ka namaallee beekumsa jedhama waliin garuu walqixaadha miti haa ta'u garuu maqaan wal fakkaata beekumsa ta'uu keessatti walqixa laakiin beekumsichi suni wanni itti rarra'u wanni rabbiin beekuuf wanni itti beeknu garagara sigaltee kanaafuu macaafa keessatti wagguu akkas jedhamu waan hamaa fi gaarii addaan beekuudhaan nama akka rabbiidha jiru jechuudha malee walqixa jechuudha miti beekan akkasitti hiikan warri yahudotaadha nu biratti illee islaamummaa keessatti illee akkasuma fakkeenyaaf amma nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam akki jaanitiin dubbatan fuula rukutinaa jedhan nama tokko fuula rukutinaa Adam alayhi salaam gaafa uumu suuraa rahmaan irratti yookaan ammoo suuraa rahmaan irratti suuraa rabbii irratti uumamee jedhan suuraa jechuu beekte akkaataa isaa irratti uumamee jedhan akkaataa isaa irratti uumame wagguu jedhamu rabbii walqixa jechuudha miti rabbii fi namni walqixa jechuudha miti akkuma rabbiin waa beeku aadamillee waa beekaa jechuudha akkuma rabbiin ogummaa qabu aadamillee ogummaa qaba jechuudha garuu ogummaan lamaan walqixa jechuudha miti akkasitti hubadhu ogummaan lamaan walqixa jechuudha miti wama xiqqoo keessatti rabbii fi nuti beekte rabbiin ni dhagaa ogguu jennu nutillee ni dhageenya garuu dhageettiin keenyaaf dhageettiin rabbiidha tokkodha miti nuti osoo as teenyu waan tokko irratti yoo yaada keenya deeffanne waan bira dhaga'uu hin dandeenyu rabbiin ammoo yeroo takkatti wama hunda dhagaa sigaltee akkasanitti hubachiise jechuudha. Galatoomii obboleecha koo egaa amma siif danda'aminaaf deebifteerta anillee waan hubadhu dubbii keerraa waan hubadhu nan qaba. Itti daballee meesini macaafa yookaan quraana keessatti Yesuus kana akkamittiin ilaaltan naaf ibsuu dandeessaa nama rabbii? Eeywa Yesuus alayhi salaam yookaan Ciisa alayhi salaam nageenya rabbi isaan irraa jiraatu rabbiin dhaloota isaa durallee kaasee jechuudha dhaloota isaa durayyuu haati isaa akka itti dhalatte illee dubbatee jira suuraa sadaffaa 26 naannoo sanirraa kaaseetiin haati isaallee akka dhalatte irraa kaasee eegasanii mikinaata maaliitiif akka inni dhalatee kana hundan dubbata jechuudha waliigalatti gabaabumatti Ciisa alayhi salaam rabbiin quraana keessatti wagguu dubbatu suuraa 5 torbatamii tokko irraa kaasee haga 75 walitti aanseetiin dubbata 74 irratti wagguu dubbatu maal jedha ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل مسيحين يوكان كريستوس كان جد أمكانا مسيحين علم مريم سني إرجمتون يسدور دبرت ملي هما متيجر إرجما ملي وام براتي متيجر إرجما أجران إلا رسول قد خلت من قبل الرسل إرجمتون كيسدور دبرت كاكا موسى كاكا ابراهام نبيون الدوره دبرني جراني ان لين كانوا اكا جراتي جرا مالي وان برامتي جرا دبلت انا ما سمو وام صديقه هاتي سالين دغا دبتو دغا وجتو دا جري لمان يو نياتني جاء رب سبحانه وتعالى نياتا نمني نياتا مو نما جچنو في بسولاف ارغسنا ام رب سبحانه وتعالى مال جريتين دبتا ايت براك ست دبا في اتى دبا جار كيست يچ سوره مشان فكن رتي
وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبالرسول أنا أمانة إرجما كيت أمانة جري يروح حواريوتا تبيكسكون إيه وانسن دبدو جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيه ربين إرجما كي يرو في التركيز سورة أفرتمي سدفات شنتمي تربرت اللي إن هو إلا عبد أنعمنا عليه إني قبري تشاكينيا كانوا تتولى سرت أولي جريت دبتا يجو سورة براكة اللي أكسمت ربين وجيها في الدنيا والآخرة صدركا كابيس الدنيا اللي آخرت اللي جرا نما لغا دبتو جرو دنيا رتي نما وابرر سوبيك وادبي سوبيك نما توراتين بيك نما إنجيل سافكن نما جبا نما غرا ربي تيامات انتوري ولي قالت لا كل عالم كراني ساك أجيلا كتيفي كراني ساك أجيلا سنمو إن الله هو ربي وربكم الله ربي كيف ربي كيسن قفتاك يا قفتاك كيسن فاعبدوه سقف جبارا سقف واكس هذا الصراط المستقيم إذا كانت كراك أجيلا أجيلا دبتين ونجد ربي وقوا إسانا كرانك أجيلا إني تيامات انتوري توكيشم ربي الأكتين دبتا يجو أيه كرانك أجيلا وأنت كسيدو بدي جيسا وما مساتي والكبتة تمو وما مساتي والكبتة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم جل أكاتا وما مساكي ستي فكاتا نسادا أكا فكاتا نساء آدمي جل آدمي والفكاتا نجل آدمي رب بيرا أمامي بيرا أمامي تيجرين نتيججو عيسى نلي عليه السلام رب تيجرين جنان أرقامي ججول أكا ستي Okay, galatomi baay'ee isaa nama kabajamaa fi nama jaalatamaa rabbiin ammallee jireenya keef bara kee haa kabaju. Nama tasgabbaa'ee nama wajjiniin haasa'uu yookaan immoo nama hubannaa fi yaada hubataa qabatee nama hubachiisu baay'een jaaladhaa baay'een keessummeessaa. Akka haqimii kootiitti nama sanillee nana dannaqaa. namoonni baay'een amma fakkeenyaaf hazzala kanatti gaafa ilaalle koomentii baay'ee barreessaa jiru waaqayyo isaan haa eebbisu hundumtuu amma beekuma sammuu isaa barreessa amma beekuma amma waaqayyo isa gargaaree waan sammuu keessa jiru waan garaan guute arrabni dubbata'edha macaafa qulqulluu keessa ammas immoo wanti nan isin jechuu barbaadu fakkeenyaaf gaariidha jechi kee gaariidha Yesuus ergamaa waaqatii jettaniiti kan sin amantan miti ergamaa rabbiiti jennaan. Okay, ergamaa rabbiiti sirriidha. Nulleen akkasumatti namanna. Ergamaa rabbiiti ergateeti ni waaqa miti ka ergateedha miti ka ergate kan biraatu jira. Ergamaa rabbiiti ergee jenne rabbiin kan biraati inni ammoo ergamaadha jennaan nuti. Okay, maali kanaan dura waaqa jedhanii nama siin morme jira? maal wannummaa lafa nutti dhiphisanii isa kanaami inni rabbi waaqaadha waaqni tokko isaadha nuun jedhani waaqa meeqatu jira waaqa sadii qabnaa nuun jedhan lakki ani amma kiristaana nan barsiisa amma waaqayyo na gargaaree nan barsiisa ani garuu amma na danda'ame tokkotti waaqa sadii hin beeku waaqa sadii nuun jedhani maalitti beekan aree kun waaqa sadii qabnaa sadiin tokkodhaan nuun jedhan ani waaqa tokkichan beeka Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf yeroon barsiisu ilma isaa tokkicha doon mararsiifatin biyya lafaatti erge malee jedha malee macaafa qulqulluu irraa waaqa isaa tokkicha doon mararsiifatin biyya lafaatti ergen jedhu la ilma isaa doon mararsiifatin biyya lafaatti kennedha malee waaqa isaa doon mararsiifatin biyya lafaatti kenne kan jedhen jiru macaafa qulqulluu irras taanan lammatammoo Yesuus Kiristoos ergamaa waaqaa ergamoota ol kan ta'e ergamoota waaqarra jiran isaanin gararraatti aaboo kan qabudha akka macaafi qulqulluun ofii isaatti akka dubbatutti ani ofii koo keessa waa fuudhee dubbachuu hin danda'u waan abbaan koo natti kenne ergama abbaa kootti tan raawwachuu dhufee jedha isinis karaa koorra yoo buutan jinnatatti galtuedha malee ani waaqa koottaa na gabbaraan jenne Yesuus guyyaa tokko ofiiyyuu akkasitti hin barsiifne Aywa. Tole waaqni isa kam jettee amantaati? Waaqni isa ergeedha. Okay. Gaariidha tole. Ayyee Yesuus Kiristoos ammoo maalidha jettee amanta mee sirriitti naaf ibsi. Ergamaa rabbiiti. Ergamaa rabbii isa ergamoota waaqarraati irratti aangoo qabu.
ergamaa rabbii isa waan hundumtuu waaqarratti lafarratti waan hundumtuu hojjechuun ittiif kenname ergamaa rabbii isa sirrii. Aywa tole. Maal garaagarummaa qabdaree ati musliimaa maaliif wal dhabdaree? Okay, musliimani fakkeenyaaf amma yeroo baay'een iddoo baay'ee deemee nan haasa'a. Iddoo baay'ee illee dhaqee nan haasa'a. Maaliif gaafa jettee amma namooti baay'een Yesuus waaqa nuyi akkana jedhanii baay'een jedhu. Garuu kan nuti wallamnu musliimota baay'eedhaanii Yesuus Kiristoosii anatti amanaa mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Kan natti amanu hundumtuu jireenya barabaraa qaba. Anaanoo ta'e malee gara abbaatitti darbuun hin danda'amu jedha. Kanaaf Yesuus kun immoo jalqabumaa jalqabee otoo biyyi lafaa otoo hin uumamin akka inni jiruudha kan dubbatu. Okay. Maal ta'uu isaatitti amantaati? Amma inni waaqa miti jettee silaayyuu maal ta'uu isaatitti amananii jannata seenan? Ergamaa waaqati isatti yoo amanne daandiirra inni nu qajeelche kanarra yoo buune jinnata gadhaqna. Fakkeenyaaf amma yoon isatti amane inni na fudhatee gara jinnataatti gala. Maarree nuti akkasumatti amannaa bira ergamaa rabbii tennee amanna. Inni yoo akkas jedha laal wangeela Yohaannis keessatti akkuma nani abba oomii abbaa kootii eege isinillee abba oomii koo eegaa jedhee isaa ture. Kanaaf nuti amma akkaataan ittiin amanu fakkeenyaaf amma namoonni baay'een akka barbaadanii fi karaa barbaadanii amanuu danda'u. Angaruu Yesuus Kiristoos kana nani amanu dhibba keessa Yesuus Kiristoos ergamaa waaqati. Isa malee namni waaqa beeka yoo jedhe waaqa isaasan sobduu gochuu akka agarsiisudha macaafa qulqulluun kan dubbatu. Isaan fakkeenyaaf namni tokko keellaa gaafa cufe aangoo itti kenname tokko keellaa gaafa cufe yoo abbaan keellaa sun si ayyame malee beeta mangistii seenuu hin dandeessu yookaan immoo warri eegduu sun yoo si kenname malee keellaa seenuu hin dandeessu. Kanaaf keellaa jinnata seenuudhaaf Yesuus Kiristoosiin kana ergamaa rabbiitii waan inni nu barsiise qabannee deemuu qabna. Isaaf sagaduu qabna jenneeti kan nuti isaaf sagannu. Obboleecha koo haasaa sitti hin dheerechuu dhiifama. Akkasiin jedhe Yesuusiin silaayyuu waaqni tokkicha Yesuusiin ergamaa rabbii jennee amannaa nun jette. Nutilleen akkasuma jennee amanna. Tole. Ammoo akkasiin jedhe Yesuus Kiristoos wagguu dubbatu ani warra akka hoolotaa karaa mana Israa'el karaa irra badaaf duwwaadhaafan ergamee jedha. Isa kanatti amantaa? Warra mana Israa'el keessaa akka hoolotaa karaa irra badan duwwaadhaaf ergamee jedha. Inni illee bakka sanitti akkasaa jedhu malee fakkeenya fi warra karaarraa badanii fi iddoo hundumatti warra karaarraa badanii fi inni iddoo tokkotti macaafa qulqulluu keessaa warra Israa'el warra karaarraa badanii fanan dhufee jedha sirriidha. Iddoon itti jedhu jira macaafa qulqulluu keenya keessatti jechuudha. Haa ta'uyyuu garuu guutummaan guututti immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 3:18 irratti immoo ani biyya lafaatitti farachiisuuf fe osoo hin ta'in biyyi lafaa isaan haa fayyituufanii jedha. Macaafni keessa wal dhabaaree? Wal dhabuu osoo hin ta'in fakkeenyaaf yeroo sanitti Maariyaam sanyii warra Yuudotaa waan taateef achi keessaa waan dhalatteef biyyi sun sa'aatii sanitti waaqa tolfamaa waan waaqessaniif achi keessa tokkoffaa immoo achi keessaa dhalate laa. Sanyii san keessaa dhalate hin beekta waan gadi fageecha sitti mun qabu. Namoonni jala jiran kun illee hin beeku waan ta'eef. Kanaafuu amma macaafni keessan dubbii Yesuus wal dhabdiiree siin jedheeyyuu. Ani saba Israa'el qofaaf duwwaadhaaf hin ergamee jedha. Qofaaf ergamee jedha saniyyuu. Iddoo sanitti yaa jedhu malee waan wal dhabuun qabu jechuun barbaade. Waan wal dhabuun qabu garuu iddoo sanitti yaa jedhu iyyuu malee. Wal dhabee jira kaakun mul'ataadhaami alamu. Yoo biyyi lafaa jechuun addunyaa guutuudha jettee hiiktee beektee macaafa keessatti biyya lafaa hogguu jedhamu Israa'el illee biyyuma lafaati. Biyya lafaa jechuun addunyaa guutuu jechuudha miti.
Ayye. Fakkeenyaaf amma macaafni hogguu dubbatu jechuudha. Yesuus Kiristoos eenyu kana hafuurri qulqulluun foon qabeessa hundumaaf ni kennamaa jedha. Ayye. Foon qabeessa hundumaaf ni kennama jechuun harreen illee foon qabdi, sareen illee foon qabdi, lukkuun illee foon qabdi, nyaannaa yuumi kunoo. Foon qabeessa hundumaaf hafuurri qulqulluun ni kennamaa gaafa jedhamee dubbatamu sanii. Foon qabeessa jechuun hunduma waan foon qabu jechuudha miti, nama jechuudha malee. Sigaltee biyya lafaa jechuun fakkeenya Ameerikaan biyya lafaati, Suudiin biyya lafaati, Itoophiyaan biyya lafaati, Israa'el biyya lafaati. Sigaltee biyya lafaa hogguu jedhamu addunyaa guutuu jechuudha miti. Biyya lafaati jechuun biyya lafaa fakkeenyaaf amma Itoophiyaan biyya lafaati. Namni Itoophiyaa keessa jiru kun lafumarra iyyuu hin jiru namaan jedha. Lafarra jiru jechuun Itoophiyaa keessa hin jiru jechuudha. Akkanuma isaa namni. Addunyaa guutuuf jedheetiin hin dubbatu. Bakka kanatti amma macaafni jechi Yesuus wal dhabame akka yaaddutti jechuudha. Fakkeenyaaf warra akka hoolota mana Israa'el karaa irraa badam duwwaadhaaf malee jedha saniyyuu. Isaan qofaafin ergamee jedha. Jechi Yesuus wal dhabaa. Galatoomi nama Rabbi. Anamma wal dhaba yoo sin jedhee soba taati. Sababiinsaa akkanan ilaa amma akka ati hubattetti wal dhabuu danda'a. Akkanan hubadhetti garuu waliin dhabu. Sababiinsaa dugda duubatti wanti haasa'amuun jira waan ta'eef duuba fuuldura qaba. Wanti kun sababii jedhameef qaba argite. Wanti kun sababii jedhameef waan qabuufi wal dhaba jedhee yoon asitti ofii kiyyaa waan hubadhe waan qabuufi fakkeenyaaf akkuma dura sii kaase sabni kun yeroo sanitti waaqa tolfamaa waaqessu waan ta'eef isaan suni warri waaqa tolfamaa waaqessa sun isaanii fi warra mata jajjabeeyyi suni akka waaqatti deebi'anii waaqatti amananii fi dinqii yeroo sani fakkeenyaaf amma harka warra Filisxeemotaa yookaan immoo warra Gibxi keessaa yeroo baasee Israa'eliin gaafa galaana diimaadhaan isaan ceesise sanii akka isaan waggaa 40 fi garbummaa jala turanii argeeti kallattii garaagaraatiin dubbate. Yeroo san Museetti dubbate ergasii garuu karaa ilma isaa tokkichaa karaa Yesuus Kiristoosidha kan inni dubbate. Sababii saniif dubbate. Sababii sabni sun yeroo saniif qurcummaa yookiin immoo garbummaa jala jirtuuf kan inni dubbate malee